jedhama ture. lakkoofsa 10 gaaffii baay'ee nama baarsudha. Boorduuta yookiin gara abbaa kee deemta jedhamtee har'a tajaajiluuf yookiin faarfachuuf yoo waltajjiin siif kenname maal jettee faarfattaa maal dhaamta rabbi jettee naan jedhin garumti dhiifamaa jira. Carraa bayeessaadha kun otoo na gaggabe. Sababiin isaa namni guyyaa du'a isaa beeku addunyaa kanarra hin jiru. Waaqayyo si akka hattuutti nufa waan jedheefi hundumtuu ganaan jiraadhaa jedhee fiiga malee boran du'alee yaadu. Kanaaf anootu borduuta waan jedhamu tokko naa dhufe isayyuu immoo kunoo carraa tajaajiluutu naa kennamaa waan biraa tokko dubbadhu jechuudha. Waan an dubbadhu yoo jiraate waa'ee mootummaa waaqayyoo duwwaa an boran du'a waan ta'eef saba hundumaa akka inni jireenya bara baraa argatuu fi ayyeesitti maan jiraama saba hundumaa akka inni mootummaa waaqayyoo argatuu fi diddamii arfaanumaan guddoonni suni du'aan jira waan ta'eef isaan gidduu deema waan ta'eef jechuudha. Wal harkaa fuudhanii otoo haalan galfaatinii qulqulluu qulqulluu jedhanii si faarsu kan koo sittaa tolu galannan si faarsu waan guyyaan du'aa sun natti himameef immoo haalleluuyaa 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 jennee sin quufnu nu siin nuffinu amma amma waamnaa maqaa fayyinaa dhee maqaa fayyinaa isa ta'e san borduu sanaa fi nama akka inni jabaatee mootummaa waaqa dhaalu godhaa jira. Tolee Oromiyaa nyaata kana isiniif qopheesseen jira akka nama waaqayyo tokkotti nyaata kana nyaadhuun siin jedha. Gaafficha argattee jirta gaafficha akkas jedha ture. Nyaata siif kenname akka nama waaqayyo tokkotti galateeffadhu nyaadhu ture gaafficha argatteetta baga gammadde nyaadhu galateeffadhu. Gaaffii keettiin darbaa hiriyyaa kee yookiin shamarree irraa waan hin jenne yookiin waan nama aarsu tokko dhageesse battala sanatti miira sitti dhaga'amu yookiin fiilingii kee nutti argisiisi. Tolee hiriyyaa jechuun egaa hiriyyaa boriif gaa'ela wajjin dhaabbatanidha moo akkas taanaan gaariidha. Hiriyyaa jechuun jalqabuma jaalala jechuun mo'aadhaa gorsaadhaa hubataadhaa hin salphisuu hin miidhuu hin qaanessu. Hiriyyaan kun immoo yookaan dhiira biraa qabattee natti dhufte haa ta'u yookaan immoo osoo na haasofsiistuu nama biraa haasofsiiste haa ta'u akkuma carraa dhiira baay'ee na caalu yookaan fooniin jechuudha. Baay'ee yoo na rukutee illee na miidhuu danda'u hammatee natti dhufata. Yeroo sanaaf waan gochuu qabu isheen hiriyyaa koodha waan taateef dubbiseen ol barraan jedhaan isaa dhiiraa sanaan. Ani hiriyyaa isheedhaa ol barraan jedhaa. Yoo isheen naates na'uu yoo baattees haala natti dhufe nan keessummeessa. Fakkeenyaaf yoo inni dhiiraa hiriyyaa kooti jedhee dubbii kaasuu barbaade an akka kootti jechuudha. Intalli sun osoo hiriyyaa dhugaa hanaaf taate anatu hiriyyaa kootichaa jira malee. Fiilingii isaa qofa. An fiilingii hin qabu kanumaadha baay'ee. Sadhiirri haaree yookaas hirmijjaa fudhachuu barbaadu hin qabu. Sinnessu kanumaadha fiilingiin kun. Lakkoofsa 7 faarfattoota afaan Oromoodha manaaf abbaan manaan faarfatan keessaa eenyuun dinqisiifattaa faarfannaa isaanii waliin naa jedhu. Gaaffii salphaa si gaafadha. Tole faarfattoota afaan Oromoodhaan faarfatan abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii kanan baay'ee dinqisiifadhu. Badhaasaa faarfattu shaashituudha. Faarfannaan isaaniis akkanadha. Seenaa koo kaleessaa isan keessa darbee yommuu yaaduwanii akkanitti as ga'ee anoon beeku warraa na dhibeera naani. Axanxaraa dhinni na duratti jaaree bukkee utuun marsu gooftaan koo waaqarraa ana biraan ba'ee inni na dabarsu maafan hin weeddisu faarfannaa yaadadha. Baay'ee dinqisiifadhas. Du'aa ka'uu wal qabatee wayi faarfannaa wayi walaluudhaan waan gabaabaa ta'e tokko naa jetta. Tole guddaa galatoomii du'aa ka'u.
faarfannaa baay'ee nama baay'ee beekaa bifa walaloo yoon jedhee gaarii natti fakkaata. Bifa walaloodhaan. Abbaan keenya Yesuus osoo haboo qabuu osoo cubbuun qabaatin gowwaa of fakkeessee osoo du'a argu du'atti of dhiyeesse. Kunis anaaf jedhee siif jedhee nuuf jedhee lubbuu isaa qaalii tokkicha nuuf laatee jaalala jechuun isa nu jaallate. Kunoo du'ee nafnee du'aas nuuf ka'eera dukkanichis ifee golgaan tamsa'eera agalateeffamu jireenyi nuuf ta'eera. Miti baay'ee namatti tola. Asxaa Oromiyaan haraara gaaffii baay'ee waan deebisaa jirtuuf carraa keessa isattaan nu kaasa. Utuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo irra jiru wantoota inni dubbate yoo xinnaate 4 natti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irra osoo jiru jechooti inni dubbate. Yaa abbaa waan godhan hin beekaniiti isaaniif dhiisi. Tokko. Lama. Nan dheebodheedhe. Sadaffaa. Maariyaam elaa ilma keedhe. Yaalta abdeetti Oromiyaa sumaan gaafachaa yaalta. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha 7 jedhee fannoo irratti jechuudha. Jecha 7 inni jedhe keessaa inni jalqabaa abbaa waan godhan hin beekan isaaniif dhiisi jedhe. Yeroo rakkinni sun baay'ee matti ulfaatu cinaachisaa eeboodhaan waraanamuu qubisaa maal isaa miidhamu sana immoo maal jedhee nan dheebodhee jedhe. Gaafa nan dheebodhee dhadhooftuu dhiyeessaniif isaan booda hattoonni garaagaraa isaa turaniiru kan isa waliin fannifamanii jechuudha. Isa booddee inni tokko na oolchi inni tokko immoo ati gooftaan yoo taate nuunis oolchite ofis hin ooltu ennaan isa sanaan har'a mootummaa kootti anuma wajjin galte Yerusaalemitti har'a anuma wajjin galte jedhee jireenya bara baraa argate mucaan suni. Lammaffaa Eelooy Eelooy lama sabaqtan abbaa abbaa maaliif na dhiiftaa jedhe 4 deebisee. Osame qassike. Lakkoofsi 16 akkana jedha. Du'aa ka'uu kan bara 2015 biyya barbaadetti kabaji yoo jedhamte biyya kamitti kabajju feeta maaliif immoo sababa isaa wajjin? Tole akka carraa ta'e bara 2015 Finfinneetti hangala. Warri Finfinnee nagaa miti. Akka carraa ta'e bara 2015 Finfinneen jira. Garuu Finfinneeti mandii biyya keetti galii kabaji yookaan hagamsa bal'aa biyya dhaloota keetti jedhanii ammee koo jira waan ta'eef mudduu koo nyaachaa booka koo dhugaan dhaqee waaqayyoon ayyaaneffadhaa jechuudha. Kanaafuu biyya koo waan ta'eefin itti gammadaan dhuura koo achitti awwaalame waan ta'eef dhuura koo sanan barbaaduu dhaqa achitti ayyaaneffadhaa natti tolaa siin jechuudha. Oromiyaa gaafficha dhaggeeffadha akkana jedha. Kanatti qophii hin qabne borganama fuudhee osoo si jedhanii maal goota? Dirqama wantichi. Tole qopheessaa osoo hin qabaatin borganama fuudhee yoo naan jedhan. Dirqama borganama kaasee fuudhuu qabdaa jedhama. Dirqama miti maaliif amma kuni dirqamni jiru jechuun. Gaaffiidha kaafuu. Gaaffii haa ta'u iyyuu malee borganamaatti namni wantoota barbaachisoo ta'an sana maateeriyaalii sana namni naa guutee jiru yoo jiraate jiru laalee maal guutama garuu dubaraatti fuutus isaanuma si qopheessa. hin danda'amu. Dubaraatti fuudhu suni namni ani barbaadu jechuun nama jiramni namni ati duukaa haasoftee akkas akkas maaliif gaa'elli salphaama miti gaa'ela kan dhaabu waaqayyoodha waan ta'eef namni dirqamadha. Egaa nan fuudha kaan niman fuudha. Dirqama ergitee niman fuudha. Ankees gaaffii xinnoo ulfaatudha. Ituu kaatee guyyaa tokkoof biyya kana bulchi jedhamte tarkaanfii akkamii biyya kanarratti fudhatta? Guyyaa tokkoof biyya kana bulchuun yoo sa'aatii tokko biyya kana bulchanii natti kennanii waan dhaloonni bara baraan siidaa isaadhaa jiraatuun godhan guyyaa tokkoof naa kennameera waan ta'eef waan an guyyaa sana buuressee dirqamaadha kan inni ta'u yeroo aangoo kootiin godhe waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maaliin godha seeta? Namni hundumtu macaafa qulqulluu akka inni bitatu godha isa jalqaba akka biyya kanaatti macaafa qulqulluu lammaffaa irratti namni hundumtu akka inni nama hin ajjeesne namni nama ajjeesu yookaan namni dhiiga namaa dhangalaasee nama akka sareetti yeroo ammaa kan argaa jirtama sobuun gaarummaan qabu waama dhuga
yoo argame achitti akka inni beenzilaan gubatuun godhaan yaan immoo kanaafuu namni beenzila sodaatee ol ajjeesuu dhiisaa jechuudha. No sittan himaan jira hundumtuu beenzila sodaa ol dhiisaa jechuudha. Kanaaf hirmijjaa isa kamiin fudhadhaa isa beenzilaa sana fudhadheeni akka namni hundumtuu macaafa qulqulluu baatu godhaa siin jechuudha.